weelluun Hacaaluu Hundeessaa Oromummaa isheen jaalle jedhu san wanta isheedhaaf sirbame naf fakkaata dhuguma rabbii. Abba jennee kana afaanuma keenyatti katabnee dubbifna. Yooyaa ijoollee qashtii akkam nageenyi keessan badhaadha maaruffaa naan jedhan baggara chaanaalii kana nagayaan dhuftan jecha arraantanas gaa akka kaleessa dheengaddaa viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaashambaattiin jettanis ni qabadee dhiyaadheen jira. Hayyeegaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne sheerii gootanillee akka Oromoota mara bukkee ga'u naaf godhaan jedha. Arraantanaa laayikii 300 gooname. Hayyeegaa ijoollee viidiyoo jalqaba irratti argannu immoo haadha manaa hamtuu rabbi isinitti hin qabin malee haadhi manaa hamtuu yeroo isiin birrii hattu ilaalla. Ishee akkasii akkam goota utuu si taate otoo ana ta'e akkasiin godhan. Akkasumalee maal namana akkuma raftee jirta kai lafti bariiteerti aboona dhiis aboo dalagaa irriba ganama saa 11 ta'uu danda'a wanti kun deemna siin jedha kai dalagaan qilee seenu taakalaa uumaa finfinnee gurguraa ta'e yaabata jazza finfinnee atamanaa ofiif biyyoo ofiin qalliin hin jiru aboo. Boleessi kiyya jaalala maskiitiin hedduu miidhamee viidiyoon akkanaa dalagee jira. Anaa nyaatu jennaan malee maal goonaaf ree. Gubbaa kana immoo Oromiffi marfeedhaan laatamaa jira fakkaata. Hundi Oromiffa danda'aa jira. Maal akka ta'e hin barre. Kanaan hin dhaabbanne itti fufaniiru. Arakee waan ofiiko yaa osakee shakkarirraa nama baasakee warrakee. Arakee waan ofiiko yaa osakee shakkarirraa nama baasakee. Yutti naasuunaan jedhan beekamtu wayiita akkamiin akka afaan Oromoo dandeessu illee hin beeku. Baddaa gubbaarra roobee jira karaa cufee lolaani. Hidaalachaa taatee miilatti naraafamtii garaani. Akkasiin Oromiffa beektu ni beeksisa afaan siinii lipsingii yeroo ishee hojjettu namni Oromiffa beeku ni beeksisa afaan ishee irratti hin saattu beektu. Hin barre egaa osoo isheen Oromiffaan dubbattu kanaan dura illee nagarreeni. Jibaa qilleensi raasuu jiga munyoonee bookarsiise anoo jibbaa simbee kuulatti gitiiraan na barsiise muree mureen ijaaraa jiga akkaabi. Aktiisii garuu baay'ee namatti tola beektu ni fiddi akka isinitti dhaga'amu guutuu. Bineensi seenne shoree akka bineensi seenne hatee silaala jiga hatee silaala shoree akka nagaan hin beekne farda biraa gammadaa abbaa makkootii maqaa eewwan lamnee yaadda hin. Hayyee viidiyoo sattaa nutti yeroo dabarru immoo yoo hattuu hate hattuun hattuu maal jennaan? hattuun hatte sattuun hatte maal jechuudha? hattuun hattu sanatte Maal jechuudha? sa walumaan dhabamsiisu maal? Argi qashtii koo aboo. Egaa kun isattu haatti isattu kun isattuudha. Hattu lamaan gaa isaan lachuu walumaan tuutti rooyi.
Ayyee sattaa nutti yeroo dabarru moo mucaa kana dhiyeenya booda kolfumaan na fixaa jira. Egaree miidiyaa ni beektu jedhee yaada. Yoon beekni illee garaa baay'ee namatti tola baay'ee. Ana obboleessa Taammiruuti. Ano warra lafa qaban. Ano reefan biyyaa dhufa yuuti. Sakan. Wayyo sakan. Wayyo. Kondomii argee. Lalaatu. Ay lalaatu. Lalaatu. Birishanii daabboon ittiin shaayii bitadhanii birishan lalaatu nandidde. Maal kun lafa kaasa. Asa kana. Kaa'i lafas. Alfi. Kaa'i. Sileen nufi siin jennee sil. Mana galdaa bakkee taphatu siin jennee. Annu fe'anii. Kottu be'am. Mbo. Baay'ee kottuuti. Mbo na qabna annu finnarra. Waan argee kee bada baaree mucaan hin ba'u. Anis hin ba'u. Lakki mucaan. Riba godhu finnarra. Irraftaa. Kottuuti. Rafuun nu fe'anii. Kottu naasan taa'in namni mucaan. Rafuun nu fe'anii inni. Akkasdaa raftaa. Rafan. Kottuuti. Riba godhu. Riba kadhu feemti. Siin argasiin. Iddoo biraa deemna isheen haafatamu. Iddoo biraa deemna. Boorsaa kee qopheeffadhuun adeemi. Hin galta biyya keetti. Asatun galee. Hin galta. Dirra baggaa'u. Maali? Sakan hojii kee yeroo fixxee deebitu 50 leeludha. Ayyee daansiin immoo mucaa TikTok gubbaa irratti beektan kolfaan nu fixa. Itti malee yaadamma koo maal maqaana tantarii sirbinaan sirbi malee yaadamma koo maal maqaan nagaa barii. Teekstii ergee jechaadha. Galeef. Inaaniddi malayaa korma koo baal magaala tantarii sirbinaa sirbii malayaa damma koo. Weelluun Hacaaluu Hundeessaa Oromummaa isheen jaalle jedhu san wanta isheedhaaf sirbame natti fakkaata dhuguma rabbii. Sabboonummaas dhugumaan kan hojiin agarsiistu jedheen ibsaan maskii kana caalaa immoo kan maskiinaaf ibsu aanaa fi sirba Haceeti. Sirba Hacee Oromummaa isheen jaalle jedhu sun utuu viidiyoon isaallee seen moodelii taatee irratti hojjettee dhuguma kiyyan jechaa jira. Haala aariitiin ibsa hojiin seen dalagdu kuni Oromummaa ishee ittiin boonuunsee karaa garaa gariitiin yeroo ilaallu akkaataa isiin Oromummaa isheetti boontuu fakkeenya gaariif warra kaaniif illee ta'uu wanta danda'udha. Maski. Ayeegaa ijoolleen qashtii viidiyootan arraabsiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatu turanii warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan gaa laayik gochuu akkan irraanfanne sheerii naa godhaa Oromoota mara bukkee akkan naa godhu sheerii naa gochuu akkan irraanfanne akka har'a walagarree boris deebinee walagarraa nagaatti. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabne dubbifna.